ummanni Harargee akka jirutti Abiy Ahmed deeggaruu qaba. Magaalaa teenya deeffachuuf, haqa keenya deeffachuuf, lafa teenya deeffachuuf, dhugaa teenya harka keenya deeffachuuf, ta'i fi ifarkaa baafne, ta dagannee ifiif rakkoo ifirra finne, rakkoo san amma agarre dhibdee teenya agarre furmaata keenya agarre irra dalaguuf Abiyyi jala deemuu nu feesisa. Irraan deebi'a. Rakkoo teenya hiikkachuuf, magaalaan teenya nu ijaaramuuf, rakkinuma cufaa'uu hiikkachuuf mootummaa wajjin dhaabbannee jiruu teenya irra qabsaa'uu qabna. Mootummaa wajjin dhaabbannee jiruu teenya irra qabsaa'uu qabnaa jechuudha. Arraanta namee eeysa nu ijaara. Magaalaan Dirree Dhawaa akkana jirtu meetam maarree darii kiroodirii maarree darii san sii godha. Mee magaalaa tam sii ijaara. Magaalaa Harar akkana magaalaa tam sii ijaara. Dhukkuba Tigreen nu jiddu dhiiftee deemte Tigree osootti qabsooynu kan kutaan Oromiyaa 10 kan kutaan 10 nagayaan taa'u nuti alaabaa Oromoo qabannee alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabannee haduuda duuba kana adda bilisummaa Oromoo rasaasa nu dhoytu Tigreetti qabsaawaa turre hagana Tigreen dhukkuba forever Hararge forever fakka ati jettee dhiigatu faa deemtuun si keessa kaajettee magaalaa Harar garaachaqee walakkatti alaabaa sii gadhaabte qabsoo ati Tigree irra goote. Magaalaa Dirree Dhawaa rarraaftee dhiibse qabxoo ati arra tanuma qabsooyta malee waa takka wanna ati qabsooytu hin jirtu. Magaalaan Dirree Dhawaa teenya, magaalaan Harar teenya, magaalaan Jijjigaa teenya. Maraannee kanaan dhaabbannaa jechuudha. Dhiirtii yoo ati if beekumsaan waan takka hin dalayne akkanatti dhukkuba si keessa dhiiftee deemti. Forever ati hin jettu gartee. Talamadaa addi bilisummaa Oromootii fi Tigreenis saba xixiqqaanu keessa jiru kana if keessatti bulchiinsa godhatanii addi bilisummaa Oromootis nama anniyya torbaa kanuma isaan jala dhaabbatu nagartu. Ilma afran qalloo ka isaan jala dhaabbatu nagartu. Ilma ituus ilma saylan ituu ka isaan jala dhaabbatu nagartu. Waan si ajaa'ibsiisu. Ma ani itu ja'a ani afran qallo jaa ani anniyye jaa qubsumaatu isaan keessa kanaat si keessa dhaabbate akkas si qoqorsa sa'aadii 24 jiruuhu quban qabnu magaalaan teenya kutte jiruun teenya kutte jabaa keenya hoo mee arra mul'is gadaa'eese jira jara xixiqqaa kanaa kuchiise. Jaarraa abbaa gadaa maaltu harkaa facaase dubbii jara xixiqqaa kana naasti hima. Dirreen Dhawaa har'a kam jirti. Mee magaalaan Harar mee har'a kooriidarii yoo isiniif jaarra jaanii as bahan mee eeysa sii jaaranati. Magaaluma Haramaayatii fi Awwadaa itana nuu tolchaa jechaa jirraa jechuudha. Tanallee namni nuu tolchu hin jiru. Yogguu Abiyyi dhufuus saba xixiqqaa kana nu keessa godhanii telefoonaan dammaysaniiti lafaa ka'ee ati haati tee haadhateetu mootii siin jee akka dhiiraa deebiseef mee gurbaan diimaan sibiraa nama ifiifuu fuudhee kaaloo naa dhawaa jechuuf an ilma keessanii kaaloo naa dhawaa jechuuf nu dhufee bara. Afran qalloo keessan jirtu anniyya torban qophooyne afran qalloon qophooyne deebisaa hongoone. Hibo sayraniituu kunoo as taa'a dhiirti dubbattu dubbii guutu ta dhaabbattu dhaabbata guutu. Isa irraa eegan Abiyyi achitti aarsanii sareetti qalanii ka'ee galee jechuu. Ummata biraatiif dalagaa jira. Amma firraa jabaattee janneeti nuti afran qalloo fi anniyya torbaa fi ilmaan saylaniituu wal marihannee
waraanuma OLF hagartee uummanni xixiqqaan horiiwwan kun amma biyya ituu tana keessa dhaabbattu. Uummanni ituu rabbi qabaa. Akka rabbi isaan godhe taa'aa jiran. Warri qabsoo shaneetiin dhaabbatu. Jara keenya kana. Aalii teenya xixiqqoo tana. Warri qabsoo shaneetiin dhaabbatu. Aalii teenya ta'a afran qalloo aalii xixiqqishoo si jala jirtu tana. Warri shaneen dhaabbatu. Aalii anniyya torbaa ta'a anniyya jala jirtu tana. Tana yoo firraayiin harkaati jettee xiqquma maqaa dhoyte ammuma Oromummaa jaakketa Oromummaa sirraa baasanii jaakketa gantuu OPDO godhanii achis dhaaban. Bagaan ta'ee bagaan OPDO ta'ee jettaa jechuudha. Gartee? Yeroo namni silaa biyya ifiitti qabsaa'ee ganda ifii sirreeffatu nuti alaabaa qabanneeti hankutaan 10 hankutaan Oromoo 10 nagayaan taa'u jiru 91 akkana godhanna lafti teenya qoodamtee dhumtee yogguu as dachaanu magaalaa harkaan qabnu bilisummaan ati deemtuuf tame. Wanni rabbi arra xiqqoo nu dandameen Harargee tana keessatti jaarru malee jedhaniiti. Waraana kana dhaabnu malee jedhanii. Waraana kana ila amma itti qabsaawaa jiran haga arraatti jaarru malee jedhanii. Maallaqa itti doolaara miliyoona ga'utti baasan. Shaadaan itti ejjanii jechuudha. Afran qalloo keessan jirtu. Ituun saylan keessan jiru saylan ituu keessan jirtu anniyya torba waan kana keessaa hagan takkan qabdu. Noti achittis goolii nu naqadha biyyirrattis goolii nu galte dargittis goolii nu galchanii dhiirti teenya dirree dhawaatti hayyuu fi jabaan keenya nafne uummanni xixiqqaan kuni isaantu adda bilisummaa Oromoo jaaru jira jedhaniiti. Abo 1974 gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam qabatu irraa qabanii hanga 1980tti namni keenya lafarraa dhume magaalaa dirree jabaan qabu baadiyyaa keessa ka jiru hunda dargiin hallayyatti guuree fixee awwaalee jechuudha. Kana booda wal mari'atee uummanni keenya kana booda nuu gahee jenne. Kana booda nuu gahee jenne. Ganaa gooliin akkasii nutti nu mangalle. Dhaabbannee jabaannee ifeeyna. Waraanni biyya teenya keessatti ijaaramu. Kan nuti feenu qofti ijaaramuu danda'a. Kan afran qalloo feetu. Kan saylan ituu jaalatu. Kan anniyya torba jaalatu. Jara kanaatu ijaaramaa jechuudha. Malee wanni biraa ijaaramuu hin danda'u. Hin danda'u wanni biraa ijaaramuu. Yoo ijaarame hoo ummata keenya miidhu ilmi saylan ituu hundu gara addaatee karaa makiinaa irra baxalag jeen ciisu. Rasaasa ammataa keessa dhawanii akka dursanitti karaa irra gara addaatee nu manciifne akka miyyummaa isaatiin ta'a malee. Ilmi anniyya torbaa karaa irra nu manciisu hiyyummaa isaatiin ta'a malee. Ilmi afran qalloo rasaasa ammataa facaasanii karaa irra ciisu. Wahuma fedhee ta'a malee. Akkanatti qoodamnee dhumne amma if garree ifirratti haa qabsooynu if garree ifirratti haa qabsooynu dhaabbadhuutii if hubadhu.